kaasteen wargisiin dandeessaa du'a. Inni kaasaan jedhe. Haacaaluu nuuf kaafta. You promise haacaaluu ni kaafta. Geeffadhu kaa bumaas na gaafattee hin bire. Yesuus du'aa kaase gartee bishaan gartee waan itti illee daadhii waan jijjiire intala waggaa meeqaaf laguun itti jirtus waan ni godhetan Yesuus akkanumatti gartee alaadar du'aa kaasee bal'aa fayyisee kan gartee gogaan isaa waan itti hunda kana hunda raawwateetani hunda kana hunda raawwachuu hin dandeessaati. Amannaan. Okay, amanteen sin jedhama duraan amannaan naan jedhin yoon amanin hin dandeessu amantee. Maal kana. Okay. Okay. Amantee. Ayyee. Nama Yesuusitti amane dhiisi. Okay, go. Seetanni maajikiidha waan meeqa godhaa ola bara. Seetanni koo abidda karraa yoo buusaa jedha bara kitaabni qulqulluu. Thank you. Ayyee. Kan nama Yesuusitti amanu dhiisi. I like that. Seetanni waa karraa abidda buusuu danda'a. Harrayyuu argaa jirta bara koo nama. Naa taate. Okay. Naa taate. Du'aa kaasuu ni dandeessaati amma. Humna ulfina maqaa Yesuus humna maqaa Yesuusin. Waan feeteen akka feete maqaa Yesuus maqaa kiyyaan hin jedhu Yesuus namnummaa naatti mul'atu maqaa ni kaasta du'aa ni kaasta du'aa ni kaasta. Ni jedha akkam seete beektaa akka itti kaastu jira. Akka feete ani akka itti kaaftu sirraa dhagaya ni kaasta hin sin eenyumaan kaasta. Jedhe ni kaasaan jedhe be. Hayyee haacaaluu ni kaasta haacaaluu ni kaasta haacaaluu ni kaasta. Haacaaluutti maafi maal haacaaluun waan Oromoo ta'eef moo. Hin duune haacaaluu qofa arguu barbaadna addunyaan hundi. Barra haacaaluu koo ekeraanuu dubbisaa oola bara. Ni kaastaa hin sin jedhe ni kaastaa hin sin jedhe. Akkasiin jechuu fedhetu ekeraanuu ekeraa caaluu sitti maa oola bara warra ekera dubbistuunu. Akkeree keessan siimbaan amma individually just ati qofa ittiin dubbachuu jira sittiin dubbachuu dabala haacaaluu ni kaastaa. Abbumaas akka kitaabni qulqulluun jedhe sitti. Akka kitaaba qulqulluun natti hin himin. Amantee. Sima sitti muufi. Adeemsa qaba qaba. Naan jedhe adeemsa akka feetetti hojum akshiin akka kaasteen wargisiin dandeessaa du'a. Inni kaasaan jedhe. Haacaaluu nuuf kaafta. You promise haacaaluu ni kaafta. Geeffadhu kaa abbumaas na gaafattee hin bire. Yaada hin kenna bara. Na gaafattee yaada kiyyaa dogongoras ta'uu dogongora ta'us baatu daqiiqa xiqqoodhaaf dhaggeeffachuu qabda. Eegee naan jettee maal si waan eenyuun kaasa naan jettee bara. Eeka niin kaasaan jedhe bara. Holdan haacaaluu ni haacee jedha isin ayyee use ayyee. Amantii akka sanaan hin qabu. Amantii akka. Hin dandeessu miti kaasuu. Hin dandeessu miti kaasuu. Hin qabu ilman kaasa. Maaf na shawwadhu. Niin dannaa naan jenne maali? Ati niin amantii qabu naan jedhe. Amantii akka sanaa kan qabu. Amantii akka sanaa hin qabu siin jedhe bara. Amantii amanuuf ikkoo dhaggeeffadhu qaba. Itti amanuuf amantii qaba akka sanaa qabaachuun garaagara. Fakkeenyaaf. Waan sin dhaggeeffadhu. Yesuusitti amante moo namanne? Itti amanuu fi amanticha sana qabaachuun garaagara. Amantii ni qabda moo hin qabdu? Amantiin qabduu mi? Ni hin qaba. Amantiin qabdu? Amantii nan amanagin amantii sanaa hin qabu. Maal? Hin qabdu. Hin qabdu mi amantii? Amantiin kee yeroo mi? Oromoon maal jedha beektaa Abbumaas? Dubbii baannawwanii jedha. Sakaraa meeqa? Ofumaaf niin danda'an jettee ammas deebitee hin danda'an. Wooma lama danaa baasee ammas sirraa hin xumura. Waan jedhe Yesuusitti amantee. Namoonni gaafa sana Yesuus bira turani. Goobasii waan nama yeroo san isin jenne atiin kun dabala Yesuusitti amantee ilma Oromooti. Itti amantee. Amantii ni qabda. Amantii ni qabda. Maa cufatu. Haadha tana isa rakkee du'a kaasuun amma keessa deema laatti bilbilaniin se'a bu'ii jedhaniin bakka kun nama saaxiltii bara. Salaamu alaikum ijoolleen islaamaatis taataaf godhaa kamana kan miliyoona 3 galchaame kaanis 200 galchaa goobas hojiin keessan kanuma laal hojiin keenyaas warri gubbaa. Dhiifama bilbila seenenar. I know it's okay. Yesuusitti amantee. Abbumaas. Yes. Abbu. Abed. Bilbilan irra seene dhiifa. Ayyee baga deebitan. Yesuus akka jedhe. Yesuus. Akkam seete beektaa? Ayyee. Isin dhaggeeffadhaa jedhame jedhe. No jedhi fixadhe. Dhagaan jira. Gizee fixadhe naan jedhi. Namoonni amma kitaabni qulqulluun akka itti jedhe qaba. Maaliif akka jedhes qaba. Yoom akka jedhes qaba. Calluma jedheen jedhe. Namoonni yeroo sanaaf Yesuus Kiristoos wajjin turan kun kana qaba Phexros fa'a
kan akka Yaaqoob fa'a yeroo itti shakkanii yeroo itti mamantu jira. Laphee isaanii keessatti waan arge sana akkamitti harbuun waan irratti dubbate qabanne harbuun kun akkamitti gogee jedhanii ajaa'ibsiifatanii jedha. Dubbii ati amma innata akkasii jette kuniif sun tokkoyyuu miti. Harbuun kun maaliif gogee jedha. Sababiin dubbiin sun itti dubbatameef addaan baasuu qabda jalqaba. Addunyaa kana irratti koo wanti tokko calmadee sababii malee wanti dubbatame takkaayyuu hin jiru amma ammaatti. Ati gin gaaffii dhumaa namoonni baay'een gaafatan fakkeenyaaf kottuu dhagaa kana buddeen godhi tabba kanarraa kuftee of oolchita rabbiin hirka jalasi qabeessi oolchate biyya mootummaa kanan sii kenna kanaa wajjin wal fakkaata gaaffiin kee gaaffii akkasii ta'uu hin qabu. Amantii ani hin qabuu fi amantii ati qabduu fi amantii Ibraahiim qabu tokko miti. Ibraahiim yeroo inni mucaa isaa irra albee kaa'ee atarra mucaa kee rabbii too abjuudhaan dhufee mucaa kee naa qalii naa dhiyeesse mucaa kee galtee dhiyeessuu hin dandeessa abumaas. Hin goota amantii akkasii hin qabdaati. Rabbiitu nan barbaadee akka ati jaalala kiyya qabduun barbaadee jedhee abjuudhaan dhufee ana rabbiidha ana allaata akkana siin jedhee hojii siin jedhee hin gootaati abbumaas. Niin godha yoo ajaja waaqayyoon na ajaja naan godha yaa. Ajaja waaqaa ta'uu maaliin beektaa abjuudhaan amma fachaa abjuu keessa sii dhufeeti ilma kee kana yookiin mucaa kee akkasii kana qaliitiin naaf dhiyeesse. Ajajaa miti abjuudhaa miti quraan irratti yoo katabee ilma kee gorre jedhee hin gorraa. Hin gorraa yaa. Ati amma fixattee misitti hin deebi'a. Yesuus Kiristoos namni amantii qabu jedhe moo namni natti amane jedhe kan waan an raawwadhu hunda raawwatu. Yoo amantan jedhe. Yoo natti amante namni natti amane jedhe moo namni amantii qabu jedhe. Sagalee dubbisime Maatiyus 21 irraa maal jedha? Naa san siin hin jenne. Yohaannis 14:12. Yohaannis 14:12 dubbise. Dhaggeeffadhu. Waan wangeelin caafin naafane waan barreeffamni achi irra hin jirre hin dubbatina. Waan barreeffame malee kana kanatti garsee wangeela. Lallabni keenya gara biraa nama jala deema Yohaannis. Okkee na dhaggeeffadhu ayyee 14 akkana jedha. Dhugumaan isiniin jedhaa jedhe. Eenyutu akkana jechuun jira? Yesuustu jedhutti. Dhugumaan isiniin jedha. Namni anatti amane jedhe. Eenyu jedhe? Yesuustu jedhe. Maal jedhe? Namni maal jedhe? Namni anatti amane jedhe. Namni natti amane. Baasii kaasime. Okay. Jalqaba kaasi. Yaa goobazii kiyya na dhaggeeffadhu. Dubbiseetiin si dura dubbiseetii waan kana hunda. Kan inni dubbisee. Sababiin maaliif hin jedhu? Sababiin maaliif jedhe? Na dhaggeeffadhu itti deebitee sababii jettaaf hin jettaaf waan jedhe gizee namni anatti amane yoo jedhu nama gartee dhuunfaati moo is gonna apply to everyone nama hunda. Nama Yesuusitti amane laallata. Namni anatti amane jedhe. Yeroo namni amane individualidha. Okay, ayyee. Okay, ati individuali sanirraa himiti? Sirriitti. Okay, kanaafuu namni natti amane maal raawwata jedhe Yesuus Kiristoos individuali si laallatama sirraa hin haasa'u jiru bakka takka hin deemin namni natti amane jedhe dabalaan Yesuusitti amane miti. Waan Yesuus raawwatu hunda ni raawwata jedhe moo hin jenne Yesuus? Ni raawwata ammallee raawwataa jiraan siin jedhe barnamni. Okay, dabala waan Yesuus raawwate ni raawwatta. Ni raawwadha siin jedhe. Goobas waan biraa takka natti hin dubbatin naa deebiste goobas san keessa Yesuus Kiristoos du'aa kaasee moo hin kaafne? Kaase. Dabalaan du'aa kaasuu ni danda'a har'a amma? Namoonni kaasan jiru. Dabalaan kaasuus ba'a. Aboota namaan jenne sitti naasa'u jira yaa goobasii kiyya. Ati ni kaasta har'a du'aa? Ni kaasaan jedhe be. Goobas haa caaluu nu kaase. Akka feete kaase noo. Akka itti kaase haa caaluu kaase bakka. Allaqe. Akka itti kaasu sitti. Akka feete qottoodhaan feetu qabrii qotii feetu iyyi feetu sagadi akka feete kaasiiti haa caaluu nu agarsiisa akka itti akkami kaaftaas hin jenne haa caaluu kaasii nu argisiisa haa caaluu ni kaasii hin jenne haa caaluu kaasii akka itti kaastu natti nimin siin jenne akka itti akkami kaaftas hin jenne maal waan sin gaafatin nan lallabdoo kaasii nu argisiisin jedhe akka feetetti kaasii. Abbumaas. Ani Yesuus jedhe ko ni gama akka kee kana jenne inni be haa caaluu yaa mukaasi let's go akka kee kana jenne haa caaluu kaasi akka kee kana jenne siin jedhe be akka kee kana jenne ayye nageette yetis qabeenya kiyya dhiisee deem jireenya kiyya dhiisee deem daldala kiyya dhiisee akkasi deem akkanuma yaafna hunda siitu jorre dhiifa mana godha waan kijibduu barsiisotaa fi faarfattoota kana amma dubartii itti aansine mee dubartiin ibsaanii jirta? Ni jira. Nagaan siif haa ta'u.
Halo? Are you Siifis there? haa ta'u, siifis. Goobasi. Deeguma takkatti umara. Dubbii kan waan gartee lallaba keenya kana waan mata duree kana hordofuu turte? Yeah, I'm here, I'm here. Okay. Hordofaan ture. Okay. Tole. Wangeela biraa ni qabdaa? Networkiin isaan dhagahamsa. Networkii keetiin Dhaga'uutiin jira asatti dubbattee jedhee. Qoy, Networkiin kee turee na dhufa. I don't know what. hin dhaga'amaan jiru, hin dhaga'amu. Turee na dhufaafin jedhe. Ayyee amma na dhageessaa? Dhaga'amaan jiru. Ni hin dhaga'e. Wangeela biraa ni qabdaa? Ni hin qaba. Okay. Wangeela Maatiyos. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irraa naa dubbisi. Amma qoyaa ishee isa si hin dubbisa abbo. Wangeela na barsiisuu barbaadde moo ati maala? Ati Gaafii wangeelatti hin amantaa qoy dura. Wangeelli hin amantaa wangeelatti. Kuni gaafii lammaffaa Wangeelatti hin anaa si amantaa. deebisa. Anaatu achi booda siif deebisa. Don't worry. Kuni gaafii lammaffaa kiyya deebisi siif hin deebisa. Inni amanamoon amanuu anaa si deebisa. Hin dhaga'amu. Let's answer my question first, then I'll answer your question, okay? Gaafii kiyya dura. Wangeela gartee Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irraa naa dubbisi. Siin dubbisa garuu wangeelatti hin amantaa moo maaliif si dubbisa? Wangeelli hin Obboleessa amantaatti. si itti amanaati. Atu akka itti amantuun laala. Jechuun kiyya na gaafatta siif hin deebisa kiyya. San boodaan si deebisa kiyya. Kiyya gu deebisee booda siif hin deebisa. Gaafii lammaffaa sin gaafadhu. Kana deebistee achi booda gaafii ati na gaafatte si deebisa. Walii gallee? Gaafii biraatti ittiin cawu kana booda. Waan ati itti namannetti maaliif si dubbisan? Waan ati itti namannetti maaliif yeroo Waan kiyya si wajjin guba? Waan ati itti namantu yoo okay. namanta ta'e siif hin dubbisa, siif hin hima. Ati itti namantu ta'e innaan garuu maaliif yeroo kiyya si wajjin guba? Deem ayyee akkasi hayaatu. Waan fayyaa hin qabne hundaa wajjin ni jiru. Kottaa warri fayyaa qabdan. Akshinni jaldeessaa qonnaatee jaldeessa akka nama godhatu. Dhugaa. Har'a naatee jira. Because waan isa gaafadhe anaa miti. Abbaan amantii namni fade siifaa dubbisu bakka san wangeela keetiin si gaafachuu jira. Kootu waan kana na deebisi. Ittiin amana hin amanu. Kaleessa ittiin amanne. Arraas boruus hayyee. Maaltu na galchen quraanni kiyya na gaada. Atu ittiin amanne bara. Akkamitti amantaa na jettee na gaafatta. Ani dubbii Yesuus tan dhugaa quraana kiyya keessa jirtu bitaa wangeela keessa bakka dhugaa ni fudhadha. Wangeela keessa dhiisi kitaaba Abiyyi Madammar keessa Ida'ama keessa yookaan kitaaba Jawaar keessa dhugaa jiru naan fudhadha. Kitaaba Jawaarittu naan amana. Seenaa inni barreesse. Kitaaba Abiyyiitu amana. Wangeela bakka dhiisi bakka sammuu bakka kijibaan fudhadhu waan Yesuus jedhin fudhadhu